Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan musliimaa. Hadda akkamitti biriyaanii akka dalagannu waliin ilaallaa. Akkam goonee akka biriyaanii lukkuu irraa dalagannu kunuun afaana bu'aa. Kanneen hunda isaatu qopheeffadhee jira. Baharaata kunii asii shunkurtii adii hin qabu. Odoo shunkurtii adii qabaattanii bareeda. Qullubbii osoo hin ta'in shunkurtii akkuma kanaa ta'e adii barbaachisa. Ani immoo shunkurtii adii san fixadheera waan ta'eef kana qopheeffadhee. Asbira maajuunidha. Maajuunii maankiyaa shorbaa guddaa 2. Kun akkuma argitan qaariyaadha. Kun immoo qarafaadha. Asbira qurunfuudii mismaariin hin jira. Isa kana qonda barbareedha. Loomii tana takkatti qopheeffadheera. Loomii illee adii hin qabu kana qabu waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Kanneen qopheeffadhee baharaata asbira qopheeffadhee inni kun zayitiidha. Kun immoo roobiidha. Itittuudha jechuudha. Aanan itittuudha. Asbira shunkurtii qullubbii daakkamtee fi zinjibila daakkamee qopheeffadheera. Asbira lukkuu qopheeffadhee jira. Amma walumaan hojjannaa inshaallah. Nafaana bu'aa. Kunoo haala kanaan zayitii keenyatti buufanna. Zayitii keenyatti godhanne. Zayitii irraan immoo kanatti godhanna. Waliin dhoofna. Kun akkanatti waliin dhoofna. Xiqqoo aanuu wanti zayitiidhaan waliin fudhatu. Amma shunkurtiitti godhanna. Shunkurtiin keenya haga xiqqoo nuu diimatutti eenna. Shunkurtiin haga nuu diimatutti eenna. Kunoo haala kanaan shunkurtiin keenya nuu diimate akkuma argitan kana kunoo shunkurtiin akkana nuu diimate amma maalitti godhanna? Amma lukkuutti buufna jechuudha. Kunoo lukkuu keenyatti godhannee jirra. Xiqqoo haga lukkuun nuu bilchaattu eenna. Xiqqisuma bifa aduu diimattu. Amma mooyyuu kun qullubbii fi zinjibila kun amma qimamoota hunda isaa jechuudha. Kun qimamni hunda isaatii soogidallee qabateeti. Kuni qizbara jiidhaadha. Akkuma argitan kana isarraa xiqqootti goggodhanna. Amma maajuun daakkame itti godhanna. Timaatima daakkame jechuudha maajuunidha. Kun immoo itittuudha. Kun itittuutti godhannaan.
haala kanaan nu tolee amma bishaan itti godhanna. Akka lukkuun nu bilchaatuuf, lukkuun sirriitti akka nu bilchaatuuf bishaan itti naqanne daqiiqaa 10 hin qadaanna. Kunoo haala kanaan lukkuun keenya ga'ee amma dinnichaatti godhanna. Akkuma argitan kana kunoo qadaannaa haga dinnichaan keenya seeraan bilchaatutti lukkuun bilchaateera. Amma dinnichaan keenya haga bilchaatu itti qadaannee tursiisna xiqqoo. Kunoo haala kanaan waxiin keenya nu bilchaate, waxiin keenya ga'ee kunoo akkanatti waxiin keenya bilchaate ga'ee amma ruuzaaf feelannaa. Kunoo haala kanaan bishaan keenya illee danfee ka ruuzaa waa'ee sagalatti godhanna. Bishaan ruuzaa keessa jechuudha. Akka nu jala waliin qabanne ruuzni immoo iyyuu zayitii xiqqishuutti godhanna. Amma ruuza keenyatti buusna. Sookidatti buufannaa. Amma sookidda ruuza irratti buufannaa. Kunoo haala kanaan walitti deebinee bilchaatee ruuza illee bilcheessee bishaan illee keessaa garagalchee amma kunoo waan goonu walumaan laallaa inshaallah. Ruuza baay'een hojjennee an xiqqeessee hojjedhee ammaaf. Kunoo ruuza xiqqishuma hojjedhee kunoo haala kanaan amma itti godhannaa jechuudha. Kunoo haala kanaan itti naqadhe shunkurtii dammoo kattafnee kun akkana xabbasnee hin qopheeffannaa. Shunkurtii xabbafamte akkana qopheeffannaa. Ammallee kunoo kizbara hin qabnaa. Kizbara dura isin agarsiisee jechuudha. Kizbara irraa xiqqishuu itti godhanna. Irraan immoo iyyuu shunkurtii keenya ka xabbafnee qopheeffanne itti godhanna. Haala kanaan ruuza hafellee gubbaan itti buufne ammallee maal goona irraan itti godhanna foon kana jechuudha. Kunoo lukkuu hafte tana ammallee gubbaa irraan jechuudha. Gubbaa lammaffaa irraani itti godhanna. Amma xumuratti jirra. Kunoo haala kanaan ka hafellee itti godhannee jirra. Amma shunkurtii itti godhannaa gubbaadhaan kaaftee shunkurtii amma hafte irraan itti godhanne. Amma zaafaraan itti godhanna. Kunoo zaafaraana qopheeffadheera. Zaafaraana akkuma argitan kana qopheeffadheera. Amma zaafaraana gubbaa isaa irratti itti godha. Kunoo haala kanaan zaafaraana itti goggodhadhe. Zaafaraana itti godhe jechuudha. Amma xumurree waa hunda itti goone kizbara nu hafe itti godhannaa gubbaadhaan. Amma kizbara keenya itti buufne amma itti qadaannee lammaffaa irra deebisne jechuudha ibidda irratti. Kunoo haala kanaan xumurree kunoo maraqi illee hambifadhee jira. Asitti hambifadheera. Kunoo ka ganaa ruuzaa waliin nyaannu jechuudha. Kunoo xumuree jira. Amma xiqqoo ibiddarra deebisaa maaliifuu aarrillee haaboo xiqqoo walaa argatu akka jiruun achiin booda waliin ilaalla. Kunoo haala kanaan xumurannee waliin dachaanee amma waan goonu ilaala.
kunoo haala kana fakkaatuun kun akkanatti bareedee nuu bilchaatee akkuma argitan kana kunoo walumaan haa ilaallu. Kun akkanatti nuu bareedee amma kunoo haala kanaan xumurree walitti dachaanee amma sahaanii keenya baafannaa. Haala kanaan biriyaaniin keenya nuu bareedee jira. Amma hin baafna jechuudha sahaanii keenyatti nuu bilchaatee kanatti. Kunoo haala argitan kanaan xumuradhee bilcheeffadhee xumuradheera biriyaanii kiyya dalagadhee xumuradhee. Warri nan beekneef Haliimaa Kadiir jedha. Chaanaalii kiyya subscribe, like, comment naa gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Fireewwan kiyya ta'aa isiniin jedha. Inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuf. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.